Hello student, welcome to Jara Physics Academy. Today we will discuss Physics Grade 11 Unit for Dynamics Review Question 4.1. In this lesson, we will explain important review questions including Newton's law of motion, force, inertia, mass, weight, acceleration, action and reaction forces, and normal force for better understanding. Let us begin. Exercise 4.1 Dynamics. Question number 1. What are contact forces and field forces? Give examples of each. Humni tuqxuu fi humni dirree yookaan humni hin tuqne maali? Tokkoon tokkoo isaaniitiif fakkeenya kenni. Answer. Forces are generally categorized based on whether physical contacts. Akka waliigalaatti humni qaama wal tuquu fi wal tuquu dhabuu irratti hundaa'uudhaan bakka lamatti qoodamu. Contact force and non-contact force or field force. Contact forces that act between two objects that are physically touching each other. Example of contact force: friction force, normal force, air resistance, applied force. Humna tuqxuu. Humna qaamotni lama qaamaan wal tuquun walirratti dalageessan humna tuqxuu jedhama. Fakkeenyonni humna tuqxuu humna rigataa, humna ijaajjoo, rigata qilleensaa yookaan drag force. The second one is field force. Field force or non-contact force that acts through a space without physical contact. Humna dirree yookaan humna hin tuqne kan jennuun humna wal tuqaatii qaamaatiin alatti fageenya irratti dalageeffamudha. The examples of field force or non-contact force: gravitational force, magnetic force, electrostatic force. Fakkeenyonni humnoota hin tuqne yookaan humnoota dirreedhaa humna harkisa giraavitii, humna maagneetii, humna elektirikii dhaabbataa. Question number 2. List down the 4 fundamental forces in nature and arrange them in the order of increasing strengths. Humnoota bu'uuraa afran kan uumama keessatti argaman tarreessi. Akkasumas humna isaanii xiqqaarraa gara guddaatti tartiibaan kaa'i. Answer. The weakness force is gravitational force. Gravitational force, a force between objects. Hundarra humna laafaa kan ta'e humna harkisa giraavitiiti. Gidduu hanga wantootaatti jechuudha kan gaggeeffamu. 2. The weak nuclear force, which arises in certain radioactive decay process. Humni niwukilaraa dadhabaan adeemsa diigamuu raadiyooaktiivii muraasa keessatti kan uumamudha. Dadhabina isaatiin sadarkaa lammaffaa irratti argama. 3. The electromagnetic force. Electromagnetic force between electric charges. Inni itti aanu humna elektiroomagneetiiti. Humna chaarjota sochirra jiran gidduu jirudha. The strongest force is a strong nuclear force. That force is between subatomic particle. Akkaataa cimeenyaatiin hundarra cimaa kan ta'e humna cimaa nukularaati. Humni kun humna suddoowwan cita atomawaa
humna niwutiroonii fi pirootoonii niwukileesii keessatti qabee argamudha. Niwukileesii keessatti niwutiroonii fi pirootooniin niwukileesii keessaa akka hin baane niwukileesii keessatti qabee kan tursiisu humna cimaa niwukilaraa kanaa jechuudha. Question number 3. State the 3 Newton's law of motion. Seerota sochii niwutanii sadan ibsi. Newton's first law of motion. Seera sochii tokkoffaa niwutanii. An object at rest remains the state of rest, and an object in motion remains in motion at constant speed and in a straight line unless acted on by unbalanced force. An object at rest remains the state of rest, and an object in motion remains in motion at constant speed and in a straight line unless acted on by an unbalanced force. Qaamni boqonnaarra jiru haaluma boqoteerra tura yookaan haaluma boqonnaarra tura. Qaamni saffisa dhaabbataan daandii sirriirra imalaa jiru haala sochii isaa itti fufa hanga humni gita'amaa hin taane irratti hin dalagoofnetti. Fakkeenyaaf konkolaataan tokko dhaabbatee jira yoo ta'e, konkolaataan dhaabbatee jiru boqonnaarra jira. Konkolaataan kun boqonnaarraa akka socho'u yoo barbaanne dirqama humna irratti dalageessuu qabna jechuudha. Yoo humni irratti hin dalagaa'in konkolaataan sun boqonnumarra tura jechuudha. Yookaan konkolaataan saffisa dhaabbataadhaan daandii sirriirra imalaa jiru hamma nuti humna irratti hin dalageessinetti saffisa isaa hin dabalu, saffisni isaa hin hir'atu yookaan hin dhaabbatu yookaan kallattii isaa hin jijjiiru jechuudha. Newton's second law of motion. Seera sochii lammaffaa niwutanii. Newton's second law of motion states that the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass. Acceleration equals to F net over M. Guulli qaama tokkoo humna waliigalaa qaamicha irratti dalagaa'e wajjin hariiroo kallattii kan qabu yoo ta'u, hanga qaamichaatii wajjin hariiroo fuggisoo ta'e qaba. Humni qaama tokkoo kan dabalu yoo ta'e, guulli qaama sanaatis ni dabala jechuudha. Yookaan guulli qaama tokkoo kan dabalu yoo ta'e, humni qaama sanaa ni dabala jechuudha. Yeroo hangi koonstaantii ta'etti. Hangaa fi guulli immoo hariiroon isaa waliin qaban hangi yoo dabale guulli ni hir'ata. Yookaan guulli yoo dabale hangi ni hir'ata jechuudha. Hariiroo fuggisoo waliin qaban. Newton's third law of motion. Seera sochii sadaffaa Newton. Newton's third law of motion states that for every action, there is an equal and opposite reaction. Gochaa kamiifuu mormii gochaa hammaan walqixa ta'ee fi kallattiin faallaa ta'etu jira. Question number 4. How are inertia and mass related? Hariiroon hangaa fi inertia maali? Mass is a quantitative measure of inertia. Hangi safara hamma inertiaati. Inertia is the tendency of an object to resist change in its state of motion or rest. Inertiaan amala qaamni tokko haala sochii yookaan boqonnaa keessa jiru haala sanarraa akka hin jijjiiramne ittiin mormudha. Qaamni tokko yoo boqonnaarra jiraate sochii mormaa jechuudha. Yookaan qaamni socho'aa jiru tokko boqonnaa mormaa jechuudha.
yookaan kallattii jijjiiruu yookaan saffisa dabaluu yookaan saffisa hir'isuu ni mormaa jechuudha. Haalota kanaan inertia jennaanii jechuudha. The greater the mass of an object, the greater it is inertia, or the harder it is to start moving, stop, or change its direction. Qaamni hanga guddaa qabu inertia guddaa qaba. Sochii eegalchiisuun, dhaabuun yookaan kallattii jijjiiruun ni ulfaata. Question number 5. Discuss the advantage of wearing a seat belt in a car. Konkolaataa keessatti faayidaan qabattoo hidhachuu maali? Answer. It reduces the risk of serious injury or death during a accident. Yeroo balaa konkolaataa miidhaa cimaa yookaan du'a ni hir'isa. It keeps passengers securely in their seats, preventing them from being thrown forward or out of the car. Imaltoota teessoo isaanii irratti cimsee ni qabata. Gara fuulduraatti darbamuu yookaan konkolaataa keessaa darbamuu irraa ni ittisa. It spreads the force of impact over stranger parts of the body, like the chest and the hips. Dhiibbaa humnaa kutaalee qaamaa ciccimoo akka qomaa fi mudhii irratti qooduudhaan miidhaa ni hir'isa jechuudha. Question number 6. What is the advantage of having an airbag in a car? Faayidaan konkolaataan boorsaa qilleensaa qabaachuu maali? It reduces the risk of serious injury during a collision. Yeroo balaan konkolaataa qunnamu miidhaa cimaa ni hir'isa. Automatically ofiin banama waan ta'eef yeroo konkolaattonni lama walitti bu'an inni ofii isaa ni banamaa. Kanaaf konkolaachisaarra miidhaan akka hin qaqqabne miidhaa konkolaachisaarra qaqqabu ni hir'isa jechuudha. It protects the head and the chest from hitting hard parts like the steering wheel or dashboard. Mataa fi qoma wantoota jajjaboo akka marii konkolaataa fi daawwitii fuulduraa rukutuu irraa ni eega jechuudha. Mariin konkolaataa konkolaachisaa akka hin rukunne yookaan ammoo daawwitiin fuulduraa konkolaachisaa akka hin rukunne ni ittisa jechuudha. Question number 7. Discuss the independence of acceleration of a body with its mass and net force applied on it. Guulli qaama tokkoo hanga qaamichaatii wajjinii fi humna waliigalaa qaamicha irratti dalagaa irratti hundaa'uu isaa ibsa. Answer. According to Newton's second law, seera sochii lammaffaa Newton irratti hundaa'uudhaan acceleration is direct dependence on force. If the net force applied to a body increases, its acceleration increases, provided mass is constant. Guulli kallattiin humna irratti ni hundaa'a. Yoo humni waliigala qaamicha irratti dalagaa'ee kan dabalu ta'e guulli qaamichaas kallattiin dabala. Hangi immoo innaa kana dhaabbataadha. Fakkeenyaaf yoo humni dachaa lamaan kan dabalu ta'e guulli qaama sanaas dachaa lamaan dabala. Yoo humni
dachaa sadiin kan dabalu ta'e guulli qaama sanaas dachaa sadiin dabala jechuudha. Kanaafuu guulli kallattiidhaan humna irratti ni hundaa'a jechuudha. Acceleration inversely depends on mass. If the mass of a body increases, its acceleration decreases, provided the net force is constant. Guulli fuggisoo hangaa irratti hundaa'a. Yoo hangi qaama tokkoo kan dabalu ta'e, guulli qaama sanaa immoo ni xiqqaata. Yeroo kana humni waliigalaa dhaabbataadha jechuudha. Kanaaf guulli humnaa wajjin hariiroo fuggisoo qaba jechuudha. Yoo hangi kan dabalu ta'e guulli ni hir'ata. Yoo guulli kan dabalu ta'e immoo hangi ni hir'ata jechuudha. Question number 8. What is the relationship between weight and mass, which is an intrinsic and changing property of a body? Hariiroon ulfaatinaa fi hangaa gidduu jiru maali? Amaloota qaama keessoo kan hin jijjiiramne isa kami? Ulfaatina moo hangaatu amala keessoo qaamaa kan hin jijjiiramnedha? Answer. Mass is the amount of matter in an object. It is an intrinsic and changing property that remains the same regardless of location. Hangi hamma maatarii qaama tokko keessa jirudha. Inni amala keessoo qaamichaa kan hin jijjiiramnedha. Bakka kamiyyuu yoo geeffame akkuma sanatti hafa. Yookaan bakka kamiyyuu yoo geeffame gatiin isaa hammi isaa hin jijjiiramu. Fakkeenyaaf wanti lafarratti hangi isaa 50 kiloogiraama ta'e tokko Maarsi irraas yoo dhaqe 50 kiloogiraama ta'a jechuudha. Kanaaf hangi wanta tokko iddoo kamittuu dhaabbata jijjiiramu. Weight is the gravitational pull exerted on an object. Weight equals to W equals to mg. It changes depending on the local gravitational acceleration. Ulfaatinni humna harkisa qaama tokko irratti raawwatamudha. Ulfaatiin hanga baay'isuu guula harkisaati. Ulfaatinni saffisa harkisa naannoo sanaa irratti hundaa'a. Ulfaatinni giraavitii irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf ulfaatina waan tokkoo barbaaduudhaaf iddoon inni irratti argamu sun murteessa. Fakkeenyaaf yoo lafa irratti kan argamu ta'e, yoo addeessa irratti kan argamu ta'e, ulfaatinni lafa irratti argamuu fi addeessa irratti argamu garagaraa jechuudha. Sababni isaa guulli harkisa lafaatii fi guulli harkisa addeessa irratti argamu garagara. Guulli lafaa 9.8 meetir per second squareedha. Guulli addeessaa immoo 1.6 meetir per second squareedha. Hangi immoo lafarrattis addeessa irrattis tokko waan ta'eef hanga wal fakkaataadhaan waan baay'ifnuuf gatii garagaraa argannaa. Kanaaf ulfaatinni maal irratti hundaa'a? Guula harkisa qaama sanaa irratti yookaan iddoo sanaa irratti hundaa'a. Question number 9. Identify the action and the reaction force in the following situation. Humna gochaa fi mormii gochaa haalota armaan gadii addaan baasi. A. Earth attracts the moon. Humna lafti ji'a harkistu. B. A body kicks a football. Gurbaa kubbaa dhiitu. C. A rocket accelerates upward. Rookeetii gara oliitti guulu. D. A car accelerates forward. Konkolaataa gara fuulduraatti guulu. A high jumper leaps. Utaalaan atileetiin yookaan utaalaan gara oliitti utaaluu. F. A bullet is shot from a gun. Rasaasa qawweerraa dhukaafamti. Answer. Situation
haalota action gocha reaction mormii gochaa. A. Earth and the moon lafaa fi ji'a. Action gochi Earth pulls moon lafti ji'a harkisuun actioniidha gocha. Moon pulls Earth jiini lafa harkisuun reaction mormii gochaati. B. Kicking football kubbaan rukutamuu. Action foot exerted force on ball miilli kubbaa irratti humna dalageessuu gochaa jechuudha. Ball exerts force on foot reaction kubbaan miila irratti humna dalageessuun mormii gochaati jechuudha. Miilli kubbaa irratti humna dalageessuun gochaa, kubbaan ammoo miila irratti humna dalageessuun mormii gochaati. C. Rocket rookeetii. Action rocket pushes gas downward rookeetiin gaasii gara gadiitti dhiibuun gocha actioniidha. Gas pushes rocket upward reaction gaasiin rookeetii gara olitti dhiibuun mormii gochaati. D. Car accelerating konkolaataan guuluu. Tires push road backward action gommaan daandii gara duubaatti dhiibuun gocha. Road pushes tire forward reaction gommaan lafti gommaa gara fuulduraatti dhiibuun mormii gochaati. E. High jumper ol utaaluu utaalcha olaanaa. Jumper pushes ground down ol utaalaan lafa gara gadiitti dhiibuun actioniidha gocha. Ground pushes jumper up reaction lafti utaalaa sana gara olitti dhiibuun mormii gochaati. Shutting a gun qawwee dhukaasuu. Gun pushes bullet forward gun pushes bullet forward action qawween rasaasa gara fuulduraatti dhiibuun gocha. Bullet pushes gun backward or recoil rasaasni qawwee gara duubaatti dhiibuu mormii gochaati reaction recoil duubatti deebi'uu jechuudha. Question number 10. A block of mass M is placed on a horizontal surface as shown in the figure 4.16. What is the normal force in each of the following cases? Sanduuqni hangamaa qabu akka fakkii 4.16 irratti agarsiifametti dirra dalga diriira irra kaa'ameera. Haalota tokkoon tokkoon armaan gadii keessaa humni ijaajjoon maal ta'a? Answer. To determine the normal force for each case. Haalota tokkoon tokkoo isaanii keessatti humna ijaajjoo murteessuuf we analyze the vertical component of all forces acting on the block of mass M. Sanduuqa hangamaa qabu kanarratti humna gara oliitti dalagaa'ee xiinxaluu qabna. The net force in vertical direction is 0. Humni gubbaadhaa yookaan gara oleetiin
humni dalagaa'ee summation Fy equals to 0. Let G be the acceleration due to gravity. Mee gaan guula sababa harkisaatiin ta'e haa jennu. And theta be the angle the applied force F makes with the horizontal. Thetaan kofa applied force humni irratti raawwatame dira dalgaa sanaa waliin uumame haa jennu. Dira dalgaa kanaa fi applied force irratti yookaan humna irratti dalagaa'e sanaa wajjiin kofa uumame jechuudha. Case 1 horizontal force haala tokkoffaa irratti humna dalgee qofaatu jira. In this case, the applied force is horizontal and has no vertical component. Keezii tokkoffaa kanarratti yookaan haala tokkoffaa kanarratti humna dalgee qofaatu dalagaa'e. Humni gara olii hin jiru jechuudha. Kompoonentiin humnoota gara olii hin jiru tokkollee. Gara kallattii waayitiin humni dalagaa'e hin jiru jechuudha. Forces weight mg downward, normal force upward. Ulfaatinni gara gadiitti dalageessaa blookii gara sarfeesitti gara gadiitti yommuu dalageessu, normal forcein ammoo humna isa kana utubu waan ta'eef normal force upward gara oliitti ta'a. Sanduuqa hangamaa qabu kanarratti normal forcein gara oliiti. Weightiin keenya immoo mg'n gara gadiitti. F of x'n change f of y'in kan dalagaa'e hin jiru. So kanaafuu normal forcein gara oliitti positive y'dha. Normal force minus mg or minus w. Gara gadiitti weightiin kan dalagaa'e negative. Gara gadiitti siqee yaa gara gadii negatiiva keessatti argama. So normal force minus weight equals to 0. Totaaliin Fy'n dalagaa'e waan hin jirreef 0 jennaanii jechuudha. Weight jechuun mg dha. Normal force minus mg equals to 0. Mg kana yommuu gamas dabarsinu positive ta'a. Normal force equals to 0 plus mg. 0 plus mg jechuun mg qofa ta'a. So normal force equals to mass times gravity ta'a. Second case haala lammaffaa irratti upward angle force or pulling yommuu harkifamaa jiru kanatti sanduuqni kun humni irratti dalageessine yommuu harkisaa jiru kanatti gara oliitti harkifamaa jira. Upward gara oliitti harkifamaa jira. The force F is acting at an angle theta. Humni kan dalagaa'e kofa xaatiin above the horizontal. Dalgee kanaa olitti jechuudha. Dalgee kanaa olitti kofa uumee jira jechuudha. Dalgee kanaa wajjin. Humni gara oliitti harkifame kun isa dalgee kanaa wajjin kofa uumee jira. Which lifts the block slightly, reducing the pressure on the surface. Dira kanarratti dhiibbaa maal godha? Suuta dhiibbaan akka xiqqaatu godhaa jechuudha. Harkisuun keenya kun gara oliitti akkasitti harkifnee humna irratti dalageessuun keenya kun dhiibbaa lafarratti inni qabu xiqqeessee jira jechuudha suuta. Amma asirratti vertical componentidhaa fi horizontal componentii haa adda baafannu. Vertical componentiin keenya asirratti humnoonni dalagaa jechuudha. Appliedin asin harkisee jira.
Kanaafuu Fy gara oliitti dalagaa, Fx immoo dalgee kana dalagaa. Humnoonni gara oliitti jiran Fy normal force and weight dha. Fy yommuu barbaannu immoo from the relation of trigonometric function sin theta equals to opposite over hypotenuse. From this block, opposite is Fy and the hypotenuse is applied force F, normal F. Sin theta equals to Fy over F. When we crisscross, Fy equals to applied force times sin theta. Kanaafuu Fy keenya maal ta'a jechuudha? Humni gara oliitti dalagaa'e kun y irratti humna applied yookaan humna dalageeffame sana baay'isu sin theta ta'a. From this block, horizontal component of F from the relationship of trigonometry, cos theta equals to adjacent over hypotenuse. From this block, adjacent is Fx over hypotenuse is F applied, F. When we multiply crisscross, F of x equals to applied force times cos theta. This is the horizontal component of force. Asirraa kan nuti barbaadaa jirru normal force dha waan ta'eef humnoota gara y irratti dalagaan haa walitti qabnu. Humnoonni gara y irratti dalagaan tokko humna gara olii normal force. Normal force in positive y irra jira. Normal force plus Fy keenya immoo gara oliitti kunis positive y irra jira. Fy minus weight. Weightiin keenya immoo gara gadiitti negative y irra jira. Kanaafuu negative. Normal force plus Fy minus mg equals to 0. Normal force yommuu barbaannu normal force equals to mg minus Fy. mg gamanatti negatiiva 0 achi yommuu gochifnu positive ta'a jechuudha. Fy immoo gamanatti positive 0 achi yommuu dabarsinu negative ta'a jechuudha. So normal force equals to mg minus Fy. Fy means from the above applied force times sin theta. So we substitute normal force equals to mg minus applied force sin theta. Normal force in keenya kana ta'a. Keezii lammaffaa irratti. Normal force equals to mass times gravity minus force times sin theta. Third case, downward angle force or pushing. Haalli sadaffaadha. Blookii kanarratti gubbaadhaa gad dalagaa'aa jira. Akkanatti gara gadiitti dalagaa'aa jira. Kanaaf the force is acting on an angle theta below the horizontal. Isa dalgeetii wajjin kan humni gubbaa gad dalagaa'e kun isa dalgeetii wajjin kofa uumaa. Asirrattis vertical component of force dhaa fi horizontal component of force qabna. Vertical component of force irratti Fy normal force and weight jira. Horizontal keenya immoo kan reefuutii wajjin tokkuma F of x equals to applied force times cos theta dha. Amma asitti horizontaalii hin fayyadamnu. Nuti kan barbaadu deemnu normal force dha waan ta'eef humnoota siiqee irratti dalagaa'an adda baafanna. Fy equals to minus f sin theta. Fy keenya garamitti jira? Gara gadiitti dalagaa. Gara gadii kanatti dalagaa'ee jira Fy. Kanaafuu y gara gadiitti maali? Negatiifa jechuudha.
Fy equals to minus applied force sin theta. Humnoota sadee yommuu walitti fidannu humnoota asii qeeyyaarratti dalagaa yommuu walitti fidannu normal forcein positive y irra jira. Normal force minus fy negative y irra jira gara gadiitti dalagaa waan ta'eef minus fy minus weight mg equals to 0. Kan barbaadu deemnu normal force dha waan ta'eef fy's mg's 0 dha achi akuchifnu. Normal force equals to fy plus mg jen. Normal force equals to mg plus fy. Fy keenya maal jenne? F sin theta jenne. So normal force equals to mg plus f sin theta ta'a jechuudha keezii sadaffaa irratti. Normal force equals to mg plus f sin theta. Question number 11a. If gold were sold by weight, would you rather buy it in Addis Ababa or in Alaska? Yoo warqiin ulfaatinaan gurgurame Finfinnee moo Alaskaa keessatti bituu siif wayyaa? B. If it were sold by mass, in which of the two locations would you prefer to buy it? Why? Yoo hangaan kan gurguramu ta'e naannoo lameen keessaa eessatti bituu filannoo godhatta? Maaliif? Answer for question A. The weight of a body depends on the value of acceleration due to gravity. The same amount of gold weightless in Alaska than Addis Ababa. The cost of buying the gold is less or cheaper in Alaska than in Addis Ababa. Ulfaatinni qaama tokkoo gatii guulaa harkisa lafaa irratti hundaa'a. Hammi warqii wal fakkaataan ulfaatinni isaa Finfinneerra Alaaskatti irra xiqqaadha. Gatiin bittaa warqii Finfinneerra Alaaskatti irra rakkisaa. For question B, answer the same in all location because mass is independent of location and the cost will be the same everywhere. Iddoo hundatti bitus wal fakkaata tokkuma. Sababni isaa hangi iddoo argamaa irratti waan hin hundoofneef Finfinneettis Alaaskattis yoo bitte gatiin wal fakkaataadha jechuudha.